Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamu guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin illee guyyaa har'a baankota keessa immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo biyyoota 7 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kanas sabskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhummaatti dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Maaliif viidiyoon kolma sharafaati waan ta'eef keessattuu warroonni Itoophiyaan alaa gara Itoophiyaatti gara biyya keenyatti birrii ergattaniif faayidaa guddaa qabaa jechuudha. Ani tokkicha isaan dubbada waan ta'eef isin immoo hammuma qabdan saniin baay'ifattu jechuudha. Karaa Itoo bilaak maarkeetiin biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattan isuma ani dubbadhe kanaan baay'ifattu jechuudha. Karaa baankiitiin illee akkuma jedhe immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin jechaadha. Biyyoota 7 qabadhee dhufe kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii isaan ani tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin immoo hammuma qabdan saniin baay'ifattu jechuudha. 2 yoo ta'e 3 yoo ta'e isin hammuma ani tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin hammuma qabdan saniin baay'ifattu jechuudha. Karaa Itoo bilaak maarkeetiin immoo xiqqoo dabalee jira jechuudha. Guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Dhugaa samuurraa dabalee jira. Guyyaa torbee darbee gadi bu'ee amma immoo dabalee jira jechuudha. Keessattuu guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Guyyaa kalee immoo xiqqoo haalli naan mijanne waan ta'eef hin hojjenne. Guyyaa har'aa garuu hadheen gaddaatti wal biraa giseen qabee ilaalu baay'ee dabalee jechuudha. Dhugaa baay'ee biyyoon hundumtu dabalanii jiru jechuudha. Karaa Itoo bilaak maarkeetiin biyyoonni 20 kun ani qabadhee dhufe keessa 20 dabalanii jiru jechuudha. Karaa Itoo bilaak maarkeetti iddootti koomanii jechaadha. Akkuma beekamu immoo biyyoota inni qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomar Riyaala, Duubaay Dirhaama, Saawud Arabiyaa Riyaala, Kuweet Dinaara, Baareen Dinaara, Joordaan Dinaara, Chaayinaa Yuwaanii, Paawundi Sterlingii, Yuuroo, Swiis Firaankii, Koroonaa, Turkii Liiree fi kan kana fakkaatan ani qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas immoo karaa baankiitiin immoo akkuma jedhee baankii daldala Itoophiyaatiin biyyoota akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Duubaay Dirhaama, Saawud Arabiyaa Riyaala, Paawundi Sterlingii, Yuuroon qabadhee dhufee jechuudha. Biyyoota 7 jechuudha. Akkuma jedhe karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin jechaadha. Amma Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a. Ammarree Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 63 fi saantiba 07 akkasuma Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 38 fi saantiba 03 kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 18 saantiba 13 akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 97 fi saantiba 98 kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 6 fi saantiba 11 kan itti aanu Hoomanii Hoomar Riyaalli tokko karaa Itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 24 fi saantiba 19 kan itti aanu Duubaay Dirhaamiin tokko karaa Itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 44 fi saantiba 42 akkasuma immoo Duubaay Dirhaamiin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 37 fi saantiba 59 kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa Riyaalli tokko karaa Itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiba 52 akkasuma immoo Saawud Arabiyaa Riyaalli tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 36 fi saantiba 79 kan itti aanu Kuweet Dinaarri tokko karaa Itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 34 fi saantiba 72 akkasuma immoo Kuweet Dinaarri tokko
karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 400 fi birrii 43 fi saantiima 99. Kan itti aanu baareen diinaarri tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 32 fi saantiima 73. Kan itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 30 fi saantiima 29. Chaayinaa yuwaaniin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 22 fi saantiima 80. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 20 fi saantiima 30. Akkasuma immoo paawundi sterlingiin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 83 fi saantiima 18. Yuuroon tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 90 fi saantiima 86. Akkasuma immoo yuuroon tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 61 fi saantiima 72. Kan itti aanu Swiss Frankidha. Swiss Frankiin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 3 fi saantiima 51. Kan itti aanu Koronaadha. Koronaan tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 17 fi saantiima 13. Turkii liireen tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiima 98. Kan itti aanu Ijipshaan paawundiidha. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiima 36. Yemen riyaalli tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiima 68. Kan itti aanu Israa'el sheekeliin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 48 fi saantiima 44. Kan itti aanu Hindiidha. Hindiyaa ruupeen tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiima 86. Kan itti aanu Paakistaan ruupeen tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiima 57 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Kun salphumatti karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 karaa baankiitiin immoo guyyaa har'aa akkuma jedhe baankota keessaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin biyyoonni 7 kana fakkaatu jechuudha. Akkuma jedhe karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Torbee darbee baay'ee gadi bu'ee guyyaa har'aa immoo dabalee jira jechuudha. Kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu jechuudha. Guyyaa hundayyuu numa dubbadhaa warroonni Joordaanii fi Beerut jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf birrii biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaa biyyattan immoo diinaara biyya sana osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaaronni immoo baay'eetu jira jechuudha. Akkasumas Beerut yookaan Libneen birriin biyya sanii immoo paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Libneen immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Birrii Itoophiyaatii gadi akka birrii Paakistaanii akka birrii Yemenii jechuudha. Fakkeenyaaf birrii Yemen guyyaa har'aa 0 saantiima 68 jechuudha. Baay'ee xiqqoodha birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Akkasuma birriin Paakistaan illee guyyaa har'aa 0 saantiima 57 jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Birriin Beerut yookaan Libneen irraa akkasitti baay'ee waan xiqqoo ta'eef jechuudha. Paawundoota keessa paawundiin biyya isinii baay'ee waan xiqqoo ta'eef isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'ee jira. Anas irratti fakkeenyaaf doolaarota biyya sadii maqaa dhahee jira jechuudha. Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhanii jira jechuudha. Isin immoo sadan kana keessa akka fudhattan Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Ani sadan kana maqaa dhahee malee doolaariin baay'eetu jira jechuudha. Akkuma jedhamu doolaarota keessa Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut keessattuu mana madaa'ii jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaa yoo ergattanii jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut mana madaa'ii jirtan jechaadha. Birrii 100 fi birrii 63 fi saantiima 07 irraa eeggatu yookaan hasaabbattu jechuudha. Maaliif Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa kana waan ta'eef jechuudha. Karaa baankiitiin immoo yoo ergattan jechaadha. Baankota keessa immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin immoo yoo ergattan jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii
38 fi saantiba 04 ta'a jechuudha. Kanaan darreeggattu kana sabattu malee salphumatti birrii biyya sanaan ta'u jechaadha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtanii dinaara biyya sanii osoo hin taane beerut yookaan limneen immoo paawundii biyya sanii osoo hin taane paawundiin biyya sanii waan xiqqoo taatee fi salphumatti Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kanarraa kana fakkaata. Viidiyoo birootti nan walitti deebinutti nagaa ta'a.